Haalli sii barte ilkee jijjiirrattee osoo deem laali Warra sirba sodaadhaan. Gara dabde sii barte ilkee Rifeensa fardaa kiiloo fudhattee dargaggoota. Aboo jarame wal'isa. Aboona mashaaqatu sinduro jira jallisaa ga'e. Maali yaadi? kan ta'eef hin gartu dullatti amattaaliyaan. Warra. Aboo geega. Fuula fardaa qaama guutuu rifeensa kiiloo fudhattee kulullu. Aboo jarame. Tata fuula bashoo. Kunoo magaalaa Ashaa. Rakkiniin jiraatu. Yaata fuula. Isaan Dirattee jiraatu. Haadhaan mayyii lamaa. Magaalaa Ashaa lagaan waaqaa gootangaa magaalaa. Isaan lachuun barbaannu gabbus. Nuti dalagaa fi anaafita wal qabuuf miti. Isaan lachuun gabbus. Dalagaaf jirraami. Waan akkana kanarra safaataan hin jiru yaa fi'an. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Sodaa viidiyoo bayaa kaa isin dur. Yara wal arrabsa magaalaa loloo itti namni 300 dabale takka wal arrabsa rakkoon qabu sheekonni illee cufatanii viidiyoo. Ustaad Abu Sabraddiin baga rabbi si'aa fi rabbi fayyaa guutuu rabbi si waa deebisu. Boo beekaaf durii fachiitte kana gootiifi. Ijoolleen bareekanaa bara dubbiin gaafa garee akkana. Asli waan inni silaadhaan maddu du'aayi nu jabeessaa wanni kun waan sabaatii dhimma sabaatii Ustaad Hamzaa tahee Abu Sabraddiin bal'inaan waan san xiqqishoo dura haa irratti tuqanii waan ajjirruuf kana jechuu barbaadeeti. Atilleen akkasumatti itti dabalii waan san tuqaadha. Yoo obboleessi keenya diinaa ulfaan ka galmee irra jiru yoo jiraatiin bakka galmee seenyu buufnaa kan jiru sanumaan isin yaadachiisu fedhe obboleeyyan keenya hanga sagantaa seentinu namootuma gastii irra jiru kana wal jijjiiraa deemaa jechuu barbaadeeti. Maal jettee ishee? Hamzaa lameen irraa eenyuun turi reediidha barreessuudhaaf. Haga diinaa walitti bilbilee. Rosheshee. Warri lammaan lallaqu jiru asli warruma dhaammachuudha haala dhaammatanii warri kaan gabbuu qabaa warri gabbuu qabu sagantaati isin tufa galatoomaa. Adeeroo sheshee wantiidhaan jiru diinaa walarraa. Meettiin bilbila jechuun turee dhufee mi asliinis. Waan godhu ni beektaa adeeroo laali galmee dubbisuu qabnaa maqaa keenyaafillee gaariidha. Nama meeqa? Bakka san hin deemin kaanas raamma. No wanti ni jechuu barbaade laali damiin tura. Boruun nu hafe. Obsi. Waan hin jeefi jira laal. Miin wajjala deemaa No namoota nuuf qabe namoonni nuuf qabe akka maallaqa galchan. Hanga galchee fi hanga galchan adda baafachuu qabna. Because maqaa qofa barreessuu misii galee damiina. Okay. Waan gootan ka amma suni bari yoo diinaa olu harkannee waan san godhuu dandeenya. Sa'aallee sa'a sagantaatti jalqabdanii fi namoota asliin kaa ol babaasee akka isaan uummata dubbatan barbaadu ijoollee teenyatanii namni jala deemuus akkasitti waan sansanii goggoruun barbaachisaadha jechuu barbaadeetu. Allah maquma kiyyaaf ta'eetiifis maqaa uummata guutuutiif hin jedhu. Because barreessuu malee amma namoota galchanii fi kan galchanillee addaan hin beeknu hawaasni ijoolleen cuftii ol baatee kannachu jirti sagalee fi maqaas barreessu turre sodaatiin asin jee abshir jee namuu godhu jira kan godhinis maqaa qabnu kanaan deemnee akkatti goonu jira rakkoon qabu. Kunoo dhufe lakki diinaa oluu dhufe. Diinaa ol dhufee jira wanta kaa jira waan daasanii. Hamzaa taa silachituu cuftin ta'a. Naajjalaa gabbuwaati. Ilma uffannaa taayi obboleessi taayi. Taayi Jara tokko naa godha. Nuti nu buuna. Adeeroo sheeshee. Akka tokko naa godhi gaati maal taate naa'umsa ugaan isin jee naa'umsa. Ayyee dhiifama. Laali Nasraani maa barruun bakka lama nurraa baatii miti bakkuma takka jechuu siitii akkasii wama gaarii yaadde haa galatoomtu Nasraa saayiba kiyya kana dullacha na jalaan godhinatti. Adeeroo sheeshee jettee dullacha gootee. Bar obboleessa kiyyaa bar obboleessa kiyyaa. Wayii tarkadhe waan tanaadhi. Warri giiftii kan nuqun eenyu gaa? Dhaggeeffadhu laalee Lala taphumaa fi Nasraa laaftu fudhadhu bira kuteessu. warra koommantii ilaalina. Fuula kiyyaa fuulan biisna gaadhisanii fi bar fuula maallaqaati. Mee Nasraa kun atilleenne mi'ootii qabadhuuti namoonni dhiiraa hedduun jira dura haasawanii.
Atilleen warda miuti rankasina mezim ja dura jarri haasee gabbu sekko jal jaames. Kalas dhaammanne waan isin dhaammanne san diinaa ol dhufnaani diinaa ol haaseenu namuma tokko bira galmeen galaa jirtii jechuu barbaadeeti kaan immoo yoo obboleessi keenya diinaa ol hin dhufin namni bakka san bu'u jira okay diinaa ol dhufee jira. Kanaaf nasraa wanni ati waan bareedaadha. Wayin jaamee obsa kutak akkaan jedhamina. Abu Sabraddiin kiyya dubbadheetumaan isinuma dhaammadhee isin biraa gabbaa walii isinuma deeggaruu malee wanni isinitti ol deddeebinee bakka isinirraa qabnu jiru. Rabbi isin wajjin haa jiraatu. Fayyaa gahaadha. Ammallee wal dhageeffachaatuma namni namarraa waa dubbatu isin nama tokko yoo ta'e namni lamaa fi sadii wal keessa akka dubbatanii konfiis waliin goone ulfinaanaa jiraannu jechuu barbaadeeti obboleen kiyya. Obboleen kiyya kadburaatis ka dalagaa fajjirtanii beeytanii uummata keessanii fajjirtanii beeytanii waa hundaa liqimsaa jechuu barbaadeeti. Guyyaa boodafatti aslii waan isin taphachiisuu barbaade yoo jiraate haasirri nu taphachiisu inshaallah akka waan ajjirtaniif ni beeytanii jechuu barbaadeeti. Ani natti boone kaani sakaleen nama tuqaanii beeytaa jedhameen ayyaajini dhagee. Hayyeetti amma gara gargaarsaa deemnu hawaasa guddaan nu hordofu jira hawaasa guddaan nu duuba jira. Wanti amma nuti as dhufnee fi baalagummaa isaa ofiif tuttuuloo osoo hin taane gargaarsa hawaasa kiyyaati. Ani uummata kiyyara caffaruu fi boonan dhaqqabu. Wanti nan gaafachaa jiru waan dubbachuu qabnu waan nurraa eegamu sii galee. Takka onneen ani barbaade gargaarsa edeffatiin faanu wal qaban sanii damin turaa kan nuu kannani moo kan waa afaan hin jaan. Beekadhaa waan kana nuti miti amma kan gargaarsa kanatti amma kan humna qabu hawaasa guddaan hordofu kana sii galee. Namoonni 100,000 200,000 500,000 nuuf qaban san qulqulleeffachuu barbaanna because galmee qofa guuttachuu gurra jiru. Sandiis sanii shakkiin maallaqa bilchoodha. Waa takka shakkiin. Maal rakkoon arsiisii ta'erraa qabdan qoya. Ayyee. Lama waliin nuti ilaalaa magaalaa kana keessa deeme. Nuti sagantaa sandi beeynaami isiin lama waliin nu dura laayite. Herreega kan kaalkuleetarii boru guyyaa biraati kun amma ka biraati jechuu barbaanneeti. Hagasumatti hubamu. Ayyee galatoomaa namoonni kun sadii asitti wal geettan kun baga nagayaan dhuftanii ummata kiyyaa nuti akka sabaatti wal malee homaan qabnu rabbi gaditti ufumaa wal qabna waraana hin qabnu humna hin qabnu. Nama nuurifatu qabnu ijoolleen teenya ta'an gorra jirtullee 4 kiiloo seenteetuma nuurifatte gandarraa 4 kiilootti nu dagatanii kanaaf nuti akka sabaatitti sabni kun gammachuullee waliin kolfaa gaddallee waliin qoodataa har'a hawaasa keenya ka cinaaksan ka akka waan silatii wayii jirtu waggaa roorroon itti deemaa jirtu kana isaanirraa rakkoo isaanii waliin dhukkuba isaanii dhukkubsannuuf isin waamne baga nagayaan dhuftan halkan qixxee kana namni hagana baay'atu hin dhufa jedhee yaadetu hin beeku jalqaba irratti kabajanii numa akka asirra jiru kana kabajanii dhufuu keessaniif baga nagayaan dhuftanii itti aansuudhaan uummata keenya kaachitti roorroon garagaraa itti deemaa jiru akkuma dura isinii kaase akkuma namoonni garagaraa illee mana garagaraatti jiru namni rabbiin bira waa qabu du'aayii gootafi namni beekumsa qabu beekumsaan gargaarta namni humna qabdu humnaan gargaarta ka maallaqa qabdu maallaqaan gargaarta tanuma jechuudha dubbiin tanuma walitti isin qabneefi har'a guyyaa lama amma dura darbe gargaarsi yoo kana mana ustaazatti kaleessa mana hamzaatti har'a asitti borullee mana ustaazatti itti deebinaa itti fa'achuu rakkoon ganda birallee jiraate akkuma amma duraatti itti fa waan ta'eef homo dandeenyuun 15 ummata keenyaa tumsinaa wal gargaarree waan dandeenyu ummata keenya bira dhaabbanna haa dhaabbannu jennee yaamachisnii goone baga nagayaan dhuftanii ustaazonni keenyallee viidiyoo osoo nu banattanii nutti tola diinaa oliin haga ba'utti soddaatillee yoo ijaazaa jaartiin jiraatte si eeyyamna yoo jaartiin ijaazaa hin jiraatin viidiyoo nu bayi kasii as mushurraatu viidiyoo bayi halkan meeqa taa'aa jira ati soddaaduun lachaayyuu kanuma isin jechuu barbaada shari'aan zaahira kana inni jalqabaan mootummaan isin jechuu barbaada garee wayitu jira biyyoota garagaraa keessa afooshan jira gareen guruppiin garagaraa jira jechuudha. Kanaaf dhaamsi kiyya kaadhaa namuu akka dhuunfatti ustaaz Hamzaan doolaara 100 Abu Sabraddiin jinee 1000 takka asliin birrii Itoophiyaa 5,000 Hamzaan 2,000 waan akkasii osoo hin taane hunduu akkaataa afooshaa teessanitti
akkaataa garee keessanitti illee waliin mari'adha ummata keenya obboloota keenyatti rakkoon akkanaa galee maal haa taanu jedhaatanii walii bilbila waliin mari'adha garee akkanaa irraayyi waan akkanaa ummata keenyaa qabnaa jedhallee gurra nu buusa jechuudhumaa fi akka dhaamsatitti isinin jechuudhumaa fi galatooma ulfadhaa warri akka dhuunfatti gargaaruu feetanillee ulaan teenya banaadha warri garee garagaraa qabdanillee afoosha garagaraa qabdanillee dhaabbata garagaraa qabdanillee hulaan keenya banaadha nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha kun immoo kaawwotaaf abboota keenya gargaaru kuni sunnaa osoo hin taane waajibaa jechuudha namni haadha cinaarsan gargaare haadhuma ofii gargaare namni abbaa cinaarsan gargaare abbama ofii gargaare hiika biraa hin qabu jechuu kun isinii galee kanuma isinii jechuu fi galatooma ulfaadha kallattiin gara gargaarsatti ce'uun dura ustaazonni waan lama waan sadii yoo nuu jedhan natti tola isinii dabarseera ustaaz Hamzaa fi Abu Sabraddiin. Miutira jirtan. اتدام ابو صبر الدين اتدام طالب بلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلينا ندي خيسن بغنا جان جراتا بغرتي يرو أما تنس جيساني والناس ولك بمنه بلينا كين خاص قبا جروفي وري أسجرولين وما تكا في وعلمان تكتين ركو أمتا خينياتي في مدو أمتا خينياتي في بيلا أمتا خينياتي في چنكي أمتا خينياتي ترمجودا واني براتك كان جرتو جرا خي يو خانا خي ستي سمو فتشيف نلي دي فمانو قولا أمو غلطك أبداني سنهندي أصلي الراقبي وردا إلا هنگغرتي وبريس خينيا فالمتا فريدم جتشو فريدم bagana gaan dhufte diina ol nasraa hamza hundi khaysan galata qabdani wanni asisin teessise obboleeyyanuma khaysani jazakumullahu khayran isin jechuu barbaada tabiraati wanni nin daawwattoota dhaammadhu warra nu daawwachaa jirutti wanni nin dhaammadhu waan takkanuu godhu yoo waan takkanuu godhu dadhabde maali wanni takkittiin yoo waa gargaaruu hin dandeenye nama gargaarutti sheernuu godhi taa'ii taabnuu godhi وان براتا كم فين جدودان يوفيني وليسني لولا يوفيني وليسني تمنا اسني بشنن سيفنا امو وني بربانو نوران دي منا هدرا مقارب بيتني سن كدنا نوران دي منا اسني اتهاجم وني اسني اتهاجم نوف امه خيسني رسول عليه الصلاه والسلام مالجان الدال على الخير كفاعله جان namni khayrii takkarratti nama qaceelche akka nama khayrii san dalageeti jaan wallahi humaa takka namni tokko yoo ati arra share godhuudhaan repost godhuudhaan dhufee huma dhibba kannate ajjiriin kuma dhibbaa san siif barreeffamti haganumaan siif galatooma obboleeyyan kiyyaaf hin carraa kannatti deema galatooma murteessa gargaarsa kalatti maalee gallu salaam waalaikum assalaam nagaa akkam asli hundi keessanuu akkam nagaa jirtu fayya nagaa ani waan update godhu yoo qabaadhe dengada Hamzaan faa Hamza ajin illee moshkeen faazerii kiyya Nasraan faalleen bakkuma isaan jedhanitti waan tokko beetee jedhee bahee ammoo waan eegu qaba waan eegu sanis waan irra ga'een isin dhaqqabsiisa ammoo asli ni beekta tiimiiti yaa ilufa ni beekta amma durallee ilufa hojii waan tokko hojjechuu jira waan ta'eef kuma dhibba irraa akka ta'e itti guuti ka tiimii ilufa eegataate kuma dhibba afur kaleessa nu gumaachanii nama tokko dhabani maal rakkoo qabu ni guuta rakkoon qabu ni guuta ani achi keessa kuma shantamaa ni kenna engadda already asitti kuma 40 jedhama kuma 50 ni godha kanaafuu akkasi kuwana qabaadha tiimii san keessa irra waan ta'eef sanii oliyyuu fiduu hin dandeenya nuti kuma 50 kuma 40 waadaa seenee kuranitti dabalee 50 godhe jedhee rabbi sirra haa jaalatu ulfaadhu galatoomi maqaa keetiin Dr. Asli kudan siini maqaamni kiyaafagaa
maqaamni kee afagaatu soddaa warra alfan qal'oo. Yaa. Kophaa fiiguun hin taatu jedhee beektee iluun yeroo baay'ee waan tokko waliin goonaa isallee dubbisee kaleessallee waan isaan godhan argee. Baay'ee hamileen takkana dhagamtee beektee achi dabalame. Kanaaf waan asittillee waan godhuuf jirru tokko ni jira sanilleen update siniif godha ammaaf ammoo iluufa waliin jira waan ta'eef ummanni keenya jabaadha. Galatooma hayyee galatooma ashi uffadha galatooma. Aye. Nasrat ejaan. Faafeen geeffatiin buuse. Maaliif buuste? Waan takka jechuun barbaada. Warroonni tiimiidhaan deemuu jiranii jira jaanii bakka hundattuu warri tiimiidhaan waa lafa qopheeffachuu jiru ol baatanii waan tiimii keessanii qophaawaa jirtan waan bakka jirtanii qophaawaa jirtan ol baatanii asirratti nutillee qophee akkanarra jirra yoo wattanii himtanii gabbuutaniis akka wanti fudhattanii waan akka rakkoon qabu ol bahaati bakka akkanaa garee akkanaatiin tiimii akkanaatiin deemaa jirra warri jechuu barbaadan yoo jiraatan ol bahan sodaatinaati. Amma kallattumaan gara sagantaa keenyaa seennaatti fufa. Aye. Jibril. Ya Jibril ma Jibril. Waalaikum assalam. Okay. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Ayya anis maqaa kan keetiin qarshii 10,000 min galcha akkaawuntii na erga keessumaan na barreessi. Okay, akkaawuntii amman Jibril anas erga. Akkaawuntii biyyaati moo? Eeta biyya. Obsiga, hi Nantila. Irraa jaalatu Jibril ki ya rabbi si Thank you so much. Alamanni kee hagabbatu gurba. Maqaa nuti goote maqaamni kee. Akkaawuntii anas ergu jira. Warri zeel feetan warri ammoo Kanaadaa feetan akkaawuntii na bira argattanii anaatu isin ergaa. Dhaggeeffadhaa hubachiisa tokkoon dubbadhaa asliin keenya yoo dhiifama naa goote biraazarii koo. Ani guyyaa kana nama hedduutu keessaan inboxii na barreessaa ture. Akkaawuntii namaatu nutti ergaa jira nama hedduu nutti ergaa jira jechuu jiranii sagalee kana qabadhaa. Akkaawuntii Nasraa Gursum isinii ergitu malee akkaawuntii diinaa ol isinii ergu malee akkaawuntii takkallee akkam fudhanne dhaggeeffadhaa. Maqaa diinaa ol irraa yoo isinii seene taak maqaa Nasraa Gursum tiktookii jawu yoo isinii seene malee akkaawuntii takkallee akkam fudhanne asumaan isin hubachiisuu barbaada. Inni lammaffadhaa warri akkaawuntii Nasraa biraa banatee dhufee itti ergachuu danda'a. Nasraa Gursum foloorsii 700 akkaawuntii ol jiru banatee deeqaa muraasa maqaalee jijjiiratee itti erguu danda'a waan ta'eef osoo isaan as jiranii fudhatan. Akkaawuntii tiktookii kiyya 700 qabaa akkasitti ilaalladha. Because hawaasni keenya namoonni hedduu shawwadamaa jira waan ta'eef kan itti ergallee ni jira kan erguu deemullee ni jira waan ta'eef takkallee fudhatin akkaawuntii nama biraarraa. Yoo mijateef ana diinaa olirraa akkaawuntii fudhaa. Zeel barbaaddanii akkaawuntii Kanaadaa imeela barbaaddanii akkaawuntii Itoophiyaa barbaaddanii ana Nasraa Gursumtu isin erga nama biraarraa akkam fudhanne amaanaa. Inni lammaffaa warri nuuf qabdan edaars warri nuuf qabdan maallaqa galchaa rasiidiin irratti ergaa diinaa ol irratti ergaa. Warri immoo mana Hamzaa Haajii guyyaa duraa nuuf qabdanilleen galchaa nu ergaa maalanni keessan rasiin natti dhufaa hin jiru. Warri mana Hamzaa Sheekh Hamzaatiif qabdanilleen ergaa please maqaa keessan waraqaarra jira. Sagantaa maqaa keessan yaamna warra maqaan keessan warra maallaqa erga keessatti haala kaawwamu maallaqa ergaa rasiida nu ergaa. Kabajaa wajjin ummata kiyya ummata jaalatamaaf kabajamaa rakkoon ummata cinaasaan rakkoo teenya jettanii obboleeyyan keenya jettanii lammiif jettan galatoomaa jabaadha. Jibril Hayyee. Jibril ergite? Ammaan ergu jira kunoo yaa erga dabarfannaa bara akkanumatti deemuun taanu akka gaalaatti waan. Hayyee bro. Amma si ergaa naa ergaa. Galatooma ulfaadha egaan wani Nasraan sa'aatii tokko jedhaa turte gabaabumatti namoonni akkaawuntii qulqulluu uummata cinaaqsan barbaadan diinaa olii fi Nasrarraa argattanidha. Foloowarii jaraa qaqqabaa milkeeffadha. Viidiyoo jaraa laalaa dhaqaa itti barreessa. Kanuma haasawni dheeraan sun karaa asfaaltii irraa yoo deeman highway kanuma
galatoomaa ulfaadha. Jibriil kiyya galatoome deemee abdii bilisummaa tokko yeroo kudhan barreessa warra tiimii qabuun isaati ol deebisa. Jibriil akkaawwantiin asli editora fidi editora nama golchaa deemna. Hai naan jette koy amma galchee si erga. Kan boota isin irraan qabne. Si ergeen jira. Jala kanaan ta'a. Ayyesh na eege obsaan daqiiqaa muraasa amma si. Kaunti kasuma na ergiiti. As jaluma kanaan ta'a kan bootaan qabne nama gastii bakka lama gurradha. Ammaan si erga Freedom. Ayye jaluma kanaan jala bakka. Bootaa gastii nama lama bakka duwwaa gurradhaati. Ayye. Freedom ni boota. Yaa warra raafachiiftanii miliyoona 9 qaba. Kan buusinaa dhiisaa please. Sabsab jennee yaana Umar Miliyoona 9 qaba. Paakistaaniif jiddii hundaan nu dhufa. Kanurraan buusinaa Freedom bakka nu dhiisaa dhugaa. Boota lama hin qabnu ammaaf laal dafnee sa'a tana fayyadamna nama lama ol baafachaa Umar akkoon qaba asuma jala jiraniinis. Kunoo ergee fitiin jira Freedom. Gaatti abdii bilisummaa qayyattu. Ani mudita ran qabu jira mana kan isaas li arumaaf. Nurraa fuudhee kennaa ijoolleen natti aartii. Kan ni anarraa ugun gabbu anarraa fudhatta. Mana hidhaa taa'uu hin danda'u. Kuma shantama jee findaataan irraa fudhadha. Waa'ee salaamu alaikum. Waalaikum assalam. Moditar. Jirte uummata qaalii. Dinaa ol sii kenneera. Jibriil atummaan bu'ime jalban gabbu ifrodho rakkoon qabu. Nama sadii erge Freedom Jibriil. Waa'ee Dr. Asli. Wanda taafilla ergee jira. Mee Hamzaa fi Nasraan isinii kennuure halkan baay'ee ta'a. Eenyu kan? Okay, thank you, Asli. Let's go. Qimamii mana madaa'aa magaalaa irraa kaatee irreeffatti yaaboo qalbii qimamii mana madaa'aa ofitti cabsuun barbaadu waan asliin waan leenca kennuu hin dandeenye modiitara irraa fuudheetti. Warri modiitara isinirraa kaate gara mana yaadachiisa. Namni afurii. Bendaata. Hikmicha rabbi si baasu. Jibriil rasiida na erge bro si ergeen jira. Thank you. Fandaata jirta. Abdii bilisummaa kunoot galcheera fi. Mee findaataa dubbadhu kasii dura seena. Assalaamu alaikum. Waalaikum assalam. Naan dubbadha nagamu sagaleen kanko. Akkami jirtu fayyaa keessani? Fayyaa nagaa. Nagaadha baga jiraattanii ani eda 15,000 Itoophiyaa jedhee maqaa asliitiin 5,000 itti dabalee 20 godhe gaafa guyyaa 30 nan erga. Inshallah ammoo waan tokko garuma fuulduraa kan waliin laallu tahaa aslii jabaadhu siin jenna hedduu si jaalannaa quuqama uummata keenya hawaasa keenya qabdu arginee jirraa jabaadhu onne hawaasa keessa jirta. Kana jechuun barbaade galatooma. Haye. Mee amma akkana mana kennaa aslitti dhufanii keessummaan tun aslitti dhufnee maqaa doktoraatiin manni kun mana kennaa warri jettan qofti akka mucaareen Jibriilsanitti warri kaashii qabdan tokko tokko barreessa kaashii warri amma galchuu dandeessu. Freedomiin qarshii 5,000 ergee rasiida na ergee jira Freedom. Thank you. Galatoom ulfaadha. Galatoom Freedom. Nuti we are asli family warri jettan tokko tokko barreessa isin galcha. Haguma dandeettan ni jedha. Aad arsi. Ot. Dr. Asli. Maqaa kan keetiin anillee 50,000 nan kenna, okay? 50,000. Akkaawuntii Nasraa ammuma keessan na ergi. Ni ergee jira. 50,000 maqaa kan keetiin nan kenna. Uummanni asli sun nama hin Kabiyyaati moo keessaa jiru brother akkaawuntiin. Ustaad Kabiyyaa. Ni ergee jira kun olaa. Ambiya faranjiiti firan qabu nama niyyate birrii maqaa dhoofnan Itoophiyaa miti darbe ofirraa. Taate si ergee jira Freedom. Okay, Habibi. Freedom dhagee Fandaata. Okay. Masha Allah. Kasii kanarratti ergi bro thank you ayyee. Namni biraa lakkoofsa tokko barreessa ka biraa. Akkaawuntiin ani isin ergu malee
تدينا ولسنير جملة مالك قررت نرجنا دينا والفرورسي ميكا كابو أمم بيخواني عيفمو أنكيا أكوانتين كي جلما نسرا قرصم خجوكم كما دي بطر بالقبا يو خنا رار كتنكوفا خياس كما صدوما قبل خونو خدينا ولس كما صدوما قبا أدبا فدا أكوانتي فيك هير بجرا نمت افتو دبا افتو 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 تاني شباب خلاص لا لي أصلي خيا كان ناقودا نصرا namni qabe asumarratti ati ergitee fi sii dhufee eenaa dhufee eega jeebooda gaggeesse okay ayyee ergeen jira ayyee thank you ayyee دكتور أصلي فولو نادي بيسي دكتور حبيبي كاكوما شانتما كان رب سر حاجه ثانك سو ماتش ergeen jira ولا جلا كانت اكاونتي برسميت غورا ergeefin jira yes sibira geede wanni findata andaata asbira gee ture gabbuu ilaaladhu ya rabbi jannatan si haa qananiisu addunyaa fi aakhirratti illee ummata kee gammachiiftee rabbi si haa gammachiisu wallahi galatoomi siin jenna rabbi galatoomi siin haa jiru ulfaadhu mangistii fi mama hello mama Musa alaikum salam Halo, Mama. Okay, Mama miti Muhammad Dubis. Muhammad Abdurrahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusra kauntina ergen len kuma di demni naga. Rabbi sirra hajalat, Rabbi sirra hajalat. Muhammad ke ya sumarratti obs. Muhammad. Asuma kauntin nasra birasi bira geise gabbuta okay? Hayye. Asida narratti ergi, kun wala si erge. Sente. Na ergiste? Ya. Amma share sirra godana kaunti Somalian jira khallatin Misr dabrsa. Fate. Screenshot godadane len. Allah. Galetoma. Abu galatoma wallahi. Follow godame man yamas. Abu follow gola namni khumsa den kun maat Abdurrahman follow gola. tahuno kona sih Damnin naka kauntin harga. إن شاء الله يا جماعة Ayya man si erga bozi. Bozi ti ergi nasra. رنو باسا مربع أو كذا أنا بريد أن جت ونطق هذا جت Fozi follow. Fozi qara'u jirtiin sa. Bozi di dhufe. Fozi ma gabbustan. Bozi bune. Fozi. Mayut godadu Fozi. Ergite bi nasra. Waalaikum salam. Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtu nagwa. Naga. Alhamdulillah kagari wallah jirta. Erge fitin jira. Naga alhamdulillah jirtu jabato. Masyaallah baik nama tu Fada untuk kesanu jabada. Rifiti nasra erga shi foziti. Na air kita jerti aja kalau toma. Sadam carangket. Aye. Enyu gabbuse mo fim gabbuye. Maaf ben saya deh ya. Oromia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Nagaa jirtu akkamitti isin ergina anillee Naayiroobii jira hin beesaan qabdani akkamiin erguu danda'a maqaa doktora Asliitiin baga rabbillee tokko isin godhe. Aamin Allahumma aamin. Itoophiyaa qabdu. Ani Naayiroobii jira Keenyaa jira. Itoophiyaatti erguu hin dandeettu ture. Akkana yoo nu godhe embeesaan qabdu ati diinaa. Anaatu raa fuudhee isin erga amma nalatti ergu lakkoofsa xiyyaarratti meeqa erguu feeta Oromiyaa? Amma miti gaaf 30 si erga 5 si erga.
Hayyee. Aki goonu. Inni narratti ergu anaatu akkaawuntii biyyaarraa kannaaf. Okay, wakin kabiyana tuyaati kabiyana tu dollar kudani kafale ergisiisa akkasillee hin danda'amu. Akkas godhee Ayyee kanan si erga ayyee kabiyyaa si erga biyyaa fudhadhu haa. Hamza hajii irratti achi erga gara keessaati riisiiti. Bareeda. Taate ayyee. Doktora Asilii irratti. Ayyee. Ayyee. Ayyee amman si erga akaawuntii amman si erga qoy. Akaawuntii na ergi. Ayyee. Ayyee. Dhiifa manaa godhaa maqaa uummata Oromootiin 5,000 akka gandummaa fakkaan. Abshir. Rabbi si gaafata. Mee sibira dhuftee miseejii fi jalaali mee. Ijoollee teenya baruu akka waan gaarii irratti rakkoon qabu abshira. Ayyee salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. MashaAllah. Gandummaan osoo khayrii irra wal dorgomuu taatee ni moo'itii bara. Madina. Mutagaggaarii. Madina arfi. Madina. Muturraa kaafadhu jeen. Yoo naawwachuu Madina. Sume dodolaa dubbadhu. Madina miyutu